mana koo keessatti yakki hojjetamee namni tokko miidhamee boriitu na gaafachiisaa na hiisisuu danda'a jettee akkamitti yaadin jechuun ati gadi ba'iiti isas bakkeetti waan madduuti mana koo keessa iddoo biraatti wal garafaa yookaan waan goota wal godhaa malee as keessatti lakki boriitu hidhamuu danda'a jettee akkamitti yaadin waan jedhutu sammuu koo keessa jira tokko kan gaafii natti ta'e akkamitti of kenniteef jechuun namni akkamitti riiskii mana gahu fudhata dubbisuuf na yaala bakka isiin ibiddatti qabsiifte keessattuu immoo bakka inni itti hidhamee jiru Itoophiyaadha jedhanii namoonni hedduun qeeqa kaasanii turanii kan akka viidiyoo waraabdeenaa ergituun godhee viidiyoo waraabsiseen ergisiise jechuudha kallattiin jechuun afata sanatti Itoophiyaadha jedhanii garuu biyyoota arabaa keessa bakkichi waan bakka tittiite sun bakka gatamaa wayiiti jechuun bakka namni meeshaaleen caccabaa wayii taa'u natti fakkaata yeroo laalu waan namni jiraatu sun fakkaatu waan akkasii wayi. Aywa. Ayye. Okay. Bakka afattii sana yeroo tokko agarsiisuu dandeessaa qoyal tokko akka namni hubatuu fi bakka inni itti hidhamee jiru sana ammatti arguu hin dandeenya? Rakkoon qaba. Si mijataa? Rakkoon qaba. Yaa, let's go. Farshaa sana agarsiisi bakka itti hidhamee jiru feesbuukii jala gallakkiseera waan ta'eef farshaan sun akka biyya arabaa ta'e laayivii kallattiin hordofan ijoolleen baay'ee naqeeqaa turanii gallakkisee gurbaa sosobaa kana fa'aa afuufaa minaan jedhaa ture hidhamee tumame bakka tumameera namaneera sababni isaa barbaree irra ciisu harkiin gixxiin godhamee hidhama sinii galee ana manee fudheera jechuudha siitaa fudhatta siidiidhaa hin dhiibtaa jechuudha ana manee fudheera sababni isaanii abdii nagaa shooloo godhaa chaale kuma dhibban seena jedhaa jira abdii nagaa shammasitti hunda jira ayyuu fooloo godhaa hayyuullee kuma sadii qofabte rabbiidha hayyuu kana keessattuu fooloo naa godhaa kuma seentu kuma dhibba musliimaalee hunda gastiira bakka hunda gastiira viidiyoo banii bakkicha sin agarsiisuu deemti warri koomentii jalatti naqeeqidhanii musliima baagiraawundii godhi suuraa isa hidhame yeroo tokko isa miti kan ibiddaan na adabe suuraa isa hidhaan jiru barbaree dhugee jiru sana musliima baagiraawundii godhoona dhagaa irratti in argitu obsaa hunda isaanii fooloo godhaa warra gastiirraa galatoomaa. Indee piroofaayilii irra godhattee isa barbaree maashaallah. Harkaan lafa qabii barbaree jedhi jettee bar. Adaganyaa dabar. Musliima waa biraa gootaa eeggadhu naaf eenyu gootu kan. Waa biraa maal? Attiin dadooraa tokko bitattu. Kunoo ilaalaa warri soba jettan kunoo farshaa kana isin agarsiisuu deemtu farshaa kana naqeeqaa turtanii bakka inni itti hidhamedha kuni bakka isiin ittiiteedha bakka isiin ittiite jechuudha bakki kuni. Kunoo guddisi amma barbareedha malee kun eenyu miti waan biraa miti indirraa. Ishee guddisi tokkummaa ishee guddisi kun achi keessatti. Okay. Ishee guddimnaa okay. Sorry sin guddisaa. Musliima audiootti deebisi. Kunoo farshatti itti qabilaa warri soba akkasii Dubaay miti jettan kunuudha kallattii laayiviin isin agarsiisaa jirra jechuudha. Bakka ittiite kunoo. Bakka isiin ittiite kallattiidhaan ilaalaa. Warri soba Dubaay miti farshatti Dubaayuma jirti kunoo. Dalgeen itti hidhames kunoo. Dalgee mucaan itti hidhames. Wanta irra ta'an sana Dubaay hin jirtu jedhaatu biyyi siin dhabamte hin jiru. Kunoo laa waan hangallakkise hunda isaa laalaa kunoo. Itoophiyaa fakkaataa minaamin jedhaa turtan jechuudha. Miyuutii irra jirta yoo dubbataa jiraatte harkaan lafa qabii barbaree jedhiin miyuutii irra jirta afaaniin dubbataa jiraatte quba qabaadhu. Nagaamu. Waan dubbatte dubbadhu. Asittanii jedhi itti dubbatatti kun dalgee kanatti dheeraa irraa buuse. Bootaa inni taa'edha. Argitee jirtaa bakki ani taa'u immoo asii balbala kanarra. Kun immoo bootaa itti hidhamee jechuudha. Bootaa qotiyyoon itti hidhamee jechuudha sangaan. Qoy bakkichatti qabii musliima bani yeroo tokko akkanumatti qabate bakkichatti qabii musliima akkamaatti baagiraawundii godhi qabii akkuma isaatti namni waa hawwatu farii tumameera bakkaa kun inni irreebame inni ite qabdee hin tumtu kunoo laalala. Inni sanuma dhabu kana caala agarsiisu ragaan kana caalu hin jiru bar. Kunoo Alex ilaal waan inni ittiin hidhame illee kunoo bira jira kanaa ol maal amanname AI dha nuti jedhira kunoo wallahi agarsiiftee sirriitti amane kunoo ilaala bakki inni itti hidhame kunoo bakki inni kunoo. Ila foota siin harka hiite siin adiin illee kunoo bakka seenaa isiin harka hiite illee kana jechuudha
Kaasii Tumteetti bakka. suuricha kaasii. Musliima kaasi bakka. Kun barbareeda Ani miti inni irraa dhiiga moo barbareeda inni garaa irraa kun? barbareeda dhiiga fakkaata malee. Ilaal tokkummaa waa tokkon jechuu barbaadeen. Inni amane amanu. Inni amanuu dhiise immoo dhiisu dirqaman qabu. Musliima kaasa tokko. Lakki kaasii. Waa tokko himna kuni yeroo tokko sagaleen koo jira Alex. Alex hoo jira sagaleen. Jira. Okay. Of guddisuu yaaleera bakka musliimaa sana kaa'uu danda'ame bakka kaa'eera. Warroota haadha warraa keessan shawwaddanii gaafa Dubaay irrattan baajaaja isinitti bittee iqaamaa baaftee Dubaayitti isin fuutee gantummaa irratti raawwattan viidiyoo banadhu barbaree jedhiin harkaan lafa qabii barbaree jedhiin kuni viidiyoo banadhu namni illee fooloo godhaa. Namni hojii isitti boontan fooloo godhadha. Namni ganamtanii jirtan fooloo godhadha. Dhugaa rabbii gatii guddaa kaffaltu. Warri nama kana dhiyeessuun ayyaadha. Warri haadha warraa keessan gantan jechuun birrii isinitti baaftee biyyatti mana baajaajii isinii bittee ta'uu dinnaan Dubaayitti isin fuutee booda shawwadadhee ammoo nan shawwada. Icciitii tokkoon isinitti himaa. Fataa turre hunda waan siin jette hunda isaa dhagaa turre jala deenye. Qoyka waan addaa tokkoon sitti himaa. Ilmoo tokko sirraa argadheeru mana dhiisuu qabdaa. Yaadichi kottu na ulfeessiteeru ilmoo tokko walirraa argannee sana booda na dhiisi waan jedhu kaaftee fi akka dooftorii dhiifama naaf gootu miiseejii dooftornaaf yaggeetuuti barreesse akka namni itti ulfaa'uu danda'u yeroo akkamitti waan jedhu namni kun barreesseefii ture jechuudha. Gaafa ishee bira deemu akka icciitiitti yoo fudhatte ta'e waan kana dhiifama naaf gootu. Inboksii kaa'eefii ture. Inboksii kan akkitti argamuu danda'e immoo bilbila irraa fuutee paaspoortii bansiiftee jechuudha. Ofii fargite akkamitti ulfaa'uu dandeessi kan jedhu gaafatee dhufe. Suuraa isaa normaalii yoo danda'ame musliimaadhaan an ergaa ol baafte jechuudha baate. Ishee Aleksii waan itti fuftu itti fufi. Akkanatti gadheen bishaan obaaf. As deebii jedhiin hime. Viidiyoo bana dura koon qabu as deebii. Okay. Barbaree miyuutiirra jirta barbaree. Barbaree miyuutiirra jirta barbareedha maqaan kee. Ammaan gubaa. Dhiiraa dhumattee itti fufa. Nan bobeessa. Ijoollee dhumattee dhumattuu dhiisa. Wanti nutti waliin Viidiyoo bana dura jijjiirin deemee bakka jiru. ajjee sanaa deemee bakka kanas. Wanti nutti waliin jijjiirin hin jiru. Barbareedha. Zayitiidha. Mahini. Wanti biraa maalidha? Barana. Okay, amma siin deebitutti mana keenya fooloo gochuun Amma siin deebitutti siif yaada tokkoon qabatu. mana fooloo gochuun dagatinaa. Tokkummaa. Warra gastii irraallee fooloo gochuun dagatinaa. Aleksoo dubbadhu. Si waan itti wanta sitti dubbadhu qaba amma isheen deebitutti isheedhaaf yaadaaf gaaffii nan qabatu jira yeroo isiin tasgabbooftees deebituun gaafadha. Siifi gaaffii nan qabu tokko namni kuni sanas ta'ee kana akka isiin itti hojjettee fi wanta isiin hojjette sana isheedhaaf anima booda jechuun ilaalcha koo akkamitti akka madaale akkamitti akka ilaale garuuti biyyi isheen jirtu biyya namaati wanta hojjetame immoo yakka ta'uu naman tatis jechuun miidhaan ishee irra ga'ee fi gubaan isheen of keessaa qabdu waan biraati isa booda dubbanna. Jarri kun maatii qabu biyyaa ishee irratti dhiibbaan qabu amma ishee irratti gochi godhame kuni seeraan akka gaafatamtu seeraan gaafachiisuu keessatti dhiibbaa irraan ga'uu hin danda'u gaafa laayivii irratti fiddee haasofsiiftu jechuu barbaade tanuma ofitti murteessite waan hin beekneef hubannoo waan hin qabneef yoo miidhaa ishee irraan gahaa ta'e galatoomi obsi Aleksii fawwaa deebisaa. Kanuma inni jedhe. Fawwaa deebisaa. Waa inni jaalatti Aleksii bakka Deebisaa. qoy Aleksii arguu dhabdan qoy Aleksii arguu dhabdan malee bakka hedduutti yaada kenniteetti miidiyaa irratti hin argine isinii nan bal'isanii inni dabalataa suuraa namaa fayyadamaa hin jirtu maqaa namaa dha'aa hin jirtu kan suuraa fayyadame ana kan seeraa isii gaafachiisu kana hundirraa bilisaa abaluu maqaan isaa hin jenne
suuraa nama sanaa poostiin goonee ofiisiitiin fayyadamne wanti seeraa isii gaafachiisu tokkoffaa suuraan fayyadamne maqaa nama sanaan kaafne akka dubbatte nutu beeka malee qaamni seeraa utuu seeraan gaafate waan beeku hin qabu jechuudha. Eenyurraa akka dubbatte eenyu dadabde viidiyootti qabdee keessatti adabaa viidiyoon hin mul'anne suuraa waliin hin kaane dhimma isaarratti wanti isiin fayyadamte tokko hin jiru. Seerri immoo kana barbaada nuti odeeffannoo kana waan qabnuuf akkasiin karaa miidiyaasii waan kana hin qoonde gooneerra. Kamaxxansi immoo anaa tiiktookii gaafatama isheen suuraasaa abalu maqaansaa akkasitti hin dubbanne waan ta'eef kun sababa seeraa akkanatti fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf maqaansaa akkanaa bakki dhaloota isaa akkasii minaamin hin gaafanne sana sun walii galteedhaan dhumne waan ta'eef. Ayyee isheedhaaf immoo yaadaan qabu tokkoffaa irratti dubartoota dhiiraan miidhamanii jaalalaan ganamanii dhiiraan ganamanii nyaatamanii fooqi irraa of darbanu du'a ofitti murteessanu marzii dhuganu konkolaataa jala of buusanu mannaa ishee akka kanaa harka 100 caalti dinqisiifatamuu qabdi. Kutattuu akkanaati bakka namni barbaachisu. Anamma dhiira gatiin ta'ee fi dhiirri maaliif akkana godhama miti no. Mucaan kun waan ijoollummaa isiitti dhabdee hojjatte itti kennitee ganamteetti kana booda karaa biraatiin karaan isheen furmaata kana argattu hin jiru. Yoo dandeessan warri shamarran jechuudha ana maaliif hin taane yoo dandeessan dhiira akkasiin godhu. Lubbuudhaan jiraattanii akkanatti onnee gootaa qabaattanii aaloo baatanii namummaa keessan eenyummaa keessan itti agarsiistanii yoo hidhamtan yoo fannifamtan isinillee fannifamaa malee namatu naganee dhiira takka kanatti na nyaatee ijaan ittiin biyyatti deebi'uun qabu jettee na tofajjeeftu sodaattuu ta'uu kee ibsaa jechuudha. Yoo dandeesse namicha sana galaafachuudhaaf qophaa'udha. Amma wanta taate hunda nutti himne nuun. An sin dinqisiifadhaa warra akka keetii akka baay'atan hin barbaadan irraa barachuu qabdu warri kaan dhiironnis kana booda dubartoonni kutattee akkasiin kaate jaratti nama miti bina ilaa dubartiin gaafa si amantee qaama kee caala fira sii taatee dhagna kee sii taateetu si wajjin jiraatti gaafa sitti jijjiiramte bineensi akkasiin jiru si galeera saatii jaallachuu qabdutti jaallatteetti saatii ta'uu fi qabdutti taateetti fi yeroo deeggaruu qabdutti deeggarteetti gaafa ganamtu immoo bakki qaban hin jiru. Mala dubartii humna bishaanii siifa kennuudha jaarsi durii akkasiinitti malaan qabatti akkasitti qabachuudhaaf yaalaa ofii keessaniif haqa keessan akka ishee kanatti ofii keessaniif barbaadachuudha malee dubartoonni baay'een sababa dhiiraa asii of ajjeesanii du'a ofirratti murteessanii haqatii barbaanna jettanii miidiyaadhaan gadi baatanii waccitanii deebitan malee waa tokko hin gooneef meemee dubartoota sababa dhiiraa miidhamanii lubbuun jaraa bade justice for a baluu jenneetuma miidiyaattiin uwwisnee biraa deebine malee erganaa lubbuun jaraan deebine haqni jaraan baane warri du'a isaatiif sababa ta'an seeratti dhiyaatanii yeroo adabaman argitaniittu akka kana bakka ilmoon nama namni qabeenya